Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ashama akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha alhamdulillah. Arras waan haaraa isinii qabannee dhufnee jirra. Wanni haaraa inni har'a isiniif qabanne qulfii telefoona keessanii qollaftan yoo akka tasaa gartee namni bilbila yattanii itti kanitan akka gartee keessa deemee waan takka nagarree qulfii mataa keessanii qulfii qabadee jira waliin haa ilaallu. Qulfii tana gabbuufachuudhaaf asuma pilaastoorii keessa seentan gisee seentan ultra lock jettanii itti barreessisan ultra lock gisee inni itti barreessine waan gabbuufadhee jiruuf open jeetiin seenaa isinis ultra lock jettanii gabbuufattanii open gootan eega gootanii booda akkana seentan gisee seentan booda bifa kanaan isinii bana. Amma gamana hoggaa inni isinii banu akkanatti isinii dhufa. Sintiingii keessa seentaniiti akkanatti bakka tana on gootan gubbaa tanarra seentan bifa adda addaatiin jira. Za'aatti guyyatti maal jaa isan akkana gad dhuftaniiti gadii tanarratti tasadaffaa tanarratti hidhattan. Tasadaffaatun maal hin beektaa? Sa'aa irratti hidhatanii jechuudha. Sa'aa jechuun lakkuma sa'aan jijjiiramtuuni lakkuma sa'aan daqiiqaan sakandiin sa'aan jijjiiramaa deemtuuni ragama sirriinis jijjiiramaa deemti. Saniifuu isan za'aa laallattaniituma za'aan amma za'aatu meeqa jettaniituma za'aa fakkeenyaaf amma za'aa 10:53 za'aa 10:53 amma akkanatti irra dhoyinaa jechuudha. Irra dhoyine amma as deebina ni seenna. Amma isa keessa seenna. Amma isa keessa seenneeti laalla daqiiqaa 54 ta'e. Amma za'aa 10:54 ta'e amma duraan za'aa 10:53 ittiin amma za'aa 10:54 amma za'uma sana laalleeti duwwaa 4 5 4 goona baname jechuudha. Daqiiqaa 55 gisee ta'es sanumaan banna. Za'aa 10 takka gisee ta'es daqiiqaa hojii laallanneetuma banna. Bifa kanaan itti fayyadamna. Namni beekuu hin danda'u. Hedduu takka bareedaadha. Hedduu nama fayyadaa jechuudha. Zaa'uma lakkuma za'aan jijjiiramtu innis jijjiiramaa waan deemuuf namni beekuu hin danda'u. Hedduu bareeda waan feetu waan qollafachuu feete waan takka takka keessaa qollafattee taphanaa feetu banaa dhiifta. Fakkeenyaaf isa keessa seenta. Isa keessa akkana seenta. Hoggaa akkana bifa kanaan keessa seente akkana tarfii qulfii kana nuuf dalal qulfii. Amma miseenjira gubbarra jira kiyya miseenjira kun qulfii jira yoon banuu fedhe akkanatti banaa dhiisa. Taniin banuu akkana raayitii irra godheetiin taniin gartee cufuu fedhu qulfii godhetti dhiisa. Waan keessaa qulfii godhachuu fedhu qulfii irra deebiitiin qulfii godha. Waan keessaa banachuu fedhu akkana raayit godheetiin itti dhiisa jechuudha. Ni gartee isinitti mul'ata jeetii yaada. Bifa kanaan gartee hedduudha bareedaadha. Aappii kana gabbuufadhaadha. Pilaastoorii keessa ni jira. Haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jaa. Hanga barnoota biraa qabannee dhiyaannu asumaan nageetti.